Hayya akkam jirtu daawwattoonni fi hordoftoonni chaanal hundaaf bakka jirtan hundoo keessaniif nagaan ta'u jecha viidiyoo irraa keessatti kan waliin ilaalu waa'ee kaapchaa yommuu ta'u jecha kaapchaa jedhu baay'een keessan dhageessanitti jedhee yaada. Kaapchaa jechuun maal jechuudha? Maaliif nu fayyada? Marsheettiiwwan adda addaa irratti maaliif kaapchaa argina? Kaapchaa eenyutu uume? Akkasumas bara kam uumame gaaffii jedhaniif viidiyoo kana keessatti deebisanii argattu amma xumuratti daawwadhaa. Gaaffii tokkoffaa kaapchaa jechuun maal jechuudha? Jechi kaapchaa jedhu abbreviation yommuu ta'u yeroo diigamu completely automated public Turing test to tell computers and the humans apart jedhamuudhaan beekama. Gaaffii lammaffaa kaapchaan marsheettii yookaan moosaajiiwwan adda addaa irratti maaliif barbaachisa yookaan maal fayyada? Kaapchaan kan inni fayyaduuf namaa fi piroograamiiwwan automated users yookiin bots jedhaman adda baasuuf yommuu ta'u, piroograamiiwwan automated users yookiin bots jedhaman kun immoo foormii yookaan guca marsheettiiwwan yookaan moosaajiiwwan adda addaa guutuudhaan automaatikaalii submit gochuu yookaan odeeffannoo sobaa yookaan linkii erguu kan danda'anidha. Fakkeenyaaf isin osoo marsheettii qabattanii marsheettii keessan irraa immoo peejii kontaakti foorm osoo qabattanii piroograamiiwwan bots jedhaman kun gara marsheettii keessaniin odeeffannoo kontaakti foormii marsheettii keessanii gaafatu hunduma guutuudhaan odeeffannoo sobaa yookaan linkii isin irratti erguu danda'u. Akkasumas guruppiiwwan miidiyaalee hawaasaa kan akka feesbuukii fi teelegiraamii keessatti ergaa wal fakkaataa yookaan linkii tokko namoota baay'eedhaaf erguu kan danda'an yommuu ta'u, piroosesiin kunis afaan teeknikaan spaaming jedhamuudhaan beekama. Haa ta'u malee piroograamiiwwan automated users yookiin bots jedhaman kun kaapchaa adda baasuu yookaan identify gochuu hin danda'ani. Kanaaf spaaming irraa of eeguuf yookaan rakkoowwan bots jedhaman kana irraa marsheettiiwwanii fi moosaajiiwwan keenya eeguuf security leveling kaapchaa jedhamu kun baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf marsheettiiwwan elektiroonik viizaa fi marsheettiiwwan kan biroo irra yeroo seentan kan isin kaapchaa solve gochuudhaan dabartan marsheettiin sun nama yookaan bots kan jedhaman kana ta'uu keessan adda baasuufi jechuudha. Gaaffii sadaffaa kaapchaa eenyutu uume akkasumas bara kam uumame? Kaapchaan yeroo jalqabaaf kan uumame bara 2002 yuunivarsiitii Kaarnigii Meelan jedhamu keessatti yommuu ta'u, yuunivarsiitii kana keessatti gaggeessummaa Piroofeesar Maanuweel Bilaam jedhamuun garee namoota sadiin jechuunis Luis Bonaan, Niikoolaas Hooparii fi Joon Laangford jedhamaniin kan invent ta'edha. Tole daawwattoota keenyaaf viidiyoo waa'ee kaapchaa qabadhees dhiyaadhe kana fakkaataa yoo jaallattan laayik godhaa. Akkasumas yaadaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti naaf barreessaa. Yeroo itti aanu viidiyoo kan biraan ammaan deebi'utti turtii gaarii.